Daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu jajjabaattu kaadhibee koronaa kanaaf falli gabaabaan takka immoo mala salphaan haalli itti ofirraa ittisan inni jalqabaa zanjabiila ni qopheeffattu. Zanjabiilli qophaa'uu qabaa. Qullubbii adiin beeytanii isillee ni qopheeffattu, ni cirattanii kana haala abbasoodhaan beeytan. Abbasooda jechuun isa kana supermarkeetii garaagaraa irra ni jira. Kunillee filfil aswat filfil jedhama. Filfil aswatii jechuudha. Isa kanas ni qopheessitanii, zanjabiila ni qopheessitanii, amma ni qopheessee waan fixeef ciree hunda isaatu walitti waan qopheesseef akkaataa godhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Achi boodan wanti gootanii jalqaba fiddanii abbasooda kana waan itti tumtan ni qopheeffatanii, waan itti tumtan kanatti ni buustanii. Eega buustaniin booda kanallee filfila aswatii kanallee asitti ni buuftanii jechuudha. Isa kana jechuudha. Filfila aswatiin supermarkeetii hedduu irra hin jira, barbaaddanii argachuu ni dandeettanii. Inni biraa zanjabiila fi shunkurtii adii akka hin daganne isiniin jedheera. Daa'imallee ni qopheeffattan, kun daa'ima jechuudha. Daa'ima ni agartanii, daa'ima. Sanaan booda kana hin tumtanii hunootumaa jira. Asiis gurbaa kaameraatti.